Jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa kunoo ammaan tana bo'ootti jirra gaa. Karaa Finfinnee deemaa jirra. Karaa Finfinnee maaliif deemte jechuun keessi hin oolu. Haadha kaanu isin simachuu deema. Kunoo isin dhufaa jirti. Boru yookiin kaan ammoo iftaanii dhufti inshaallahu ta'ala du'aa godhaa. Ammaan tana karaa Finfinnee deemna du'aa godhaa isin hundinuu. Har'aan tana Finfinnee giseen deemu. Hedduudhas ni gaa. Maaliif magaalaa guddittii nuti qabnu. Itoophiyaa keessa isii waan taate jecha saniifuu karaa Finfinnee deemna saniifuu kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa nu faana turaan affeerraa keenya karaa kanarratti maaltu nu qunnamaa maaltu nu argisiisaa yookiin kaan ammoo wanni nuti arginu maali nu faana turaa gisee Finfinnee deemnoo haadha kaanus akkamitti simannaan affeerraa keenya isinis akka nu viidiyoo kana gamu xumuraatti ilaaltanii yookiin kaan ammoo nu ilaaltan kabajaan isin gaafannaa horaa bulaa deebanaa warreen chaanala kanaaf haaree taatan akka diimtuu kana. Subscribe goda warreen duraan gootanii jirtan ammoo like goda horaa bulaa deebana Allahu ta'ala nufaan turaan affeerraa keenya gaa. Akkasigaa kabajamtoota fi hordoftoota keenyaa kun ammaan tana dangaggoo irraa baanee jirra. Dirree dhawarraa jechuun karaa dangaggoo waliin qabachuuf jirra. Dirreen dhawaa gaa duratti seenaan isii kana gartee amma nu dura isin garsiifna hedduu guddachaa jirti. Nufaan turaa Finfinnee gisee dhagee eenyuun masimataa maarree kanaas hojii ilaalla. Hangasu karaa Oromiyaa jiituu badhaatu daawwachaa lafa magariisa hojii daawwachaa karaa Finfinnee deemna. Horaa bulaa deebanaa isin jennaa isinummaan nu faana turaan affeerraa keenya gaa. Otoo nama yaabadde bu'uura konkoree gagarmaamsiisa. Otoo nama yaabadde bu'uura konkoree gagarmaamsiisa. Harkaa dhaba koo malee shantaman bitee torba nyaata. Har'aan tana qaamaatiin deemu jira. Sababni isaa akka Yemenitti jaartitti waa Yemen irraa dhufu jirtu jecha. Nama argee gaa gisee imaltuu deemu yookaan nama gisee nama bira dhaquu deemu. Jimaadhaan deema karaa. Amma dangaggoo irraa ol garagarree karaa qarsaatti ol deemu jira. Akkuma beekamu gaa inshaallahu ta'ala rabbi nagaan nu ageessu. Karaas daawwachaa jirtan. Nu faana turtanii ati faa miti hojiitti gurraachaa. Nu faana turaa. Numa jala deemaa isin. Saniif affeerraan keenya immoo numa jala deemu. Isin faana turaa isin jenna. Karaan dangaggoo yookaan ammoo karaan qarsaatti dangaggoo itti maal fakkaataa hojii ilaalaa jechuudha. Ota subscribe godhaa tuqaa akka diimtu sana. Harkaa dhaba koo malee shantaman bitee torba nyaachisa. Harkaa dhabni maal godha wambadii yortuu nama nyaarsiisa. Harkaa dhabni maal godha kan nama gadii nama nyaarsiisa. Horrooli horroo gadaa nama laallattuu wambadeen gandaa. Horrooli horroo gadaa nama laallattuu wambadeen gandaa. Qotiyyumaa kan abbaan ittoofe maadatu kan abbaan ittoofe maadatu kan abbaan ittoofe jamaadatu. Hin kuufne maanuun jetti akka waan hortee lafasii qabdu akka waan hortee lafasii qabdu akka waan hortee lafasii qabdu. Sibiila na doorsisu nan bitaa jorrootti garaa muree nan bitaa jorrootti garaa muree nan bitaa jorroo kiyya gurguru. Egaa ammaan tana magaalaa Qarsaa seenee jira. Magaalaan Qarsaa tun gaa wanni itti beekamtu magaalaa mana hidhaa guddaa jira kaanaa Qarsaatti. Zaa 12 geenyaan nyaanni hin argamu. Saniifuu caa jimaas qamaa deemu jirra. Rahaa godhaa namni erga yaa wanni beekamu. Kana green gold jaaniin kana namni beekne. Saniifuu waan keenya akkasiin gaa nu faana turaan fayyadamna keenya magaalaan Qarsaatti darba. Sibiilumaa kee qoftiin ajjeesu yaadaan suree kee qoftiin ajjeesu yaadaan suree kee qoftiin ajjeesu yaadaan suree. Jantala gada balee amma kun laangee isheen deemnu warri laangee warreen biyya alaati isin yookaan biyya keessatti isin hordofaa jirtan amma magaalaa laangee seenuu jirra. Haarti tun hara yaafataa jaaniin nuti gaa naannoo inni keenya achi keessattuu iskeeta kana nuti raawwaata. Lama seenaa qabnu laangee yommuu yaadannu warra akka Hasan Daalachoo maal yaadachiisa goota Oromoodhaa. Sirnoota kurfamaa yookaan immoo uummata leenjii kurfii turan gaafa Shariif Saalitii fi magaalaa Waajjiritti irratti yookaan immoo biqiltoota qarra shanan san yaadachiisa.
guddaanii asindaalachuu faana yaadachiisa magaalaa Laangee keessa humna kanya dura haala isaanis guddachisa asindaalachuu faana turan afirraa keenya magaalaa Laangee ishee Kun wala bulee kan si tuqateen galu kun wala bulee dalagada malee keedhaan maamiti gadhaadha malee. Ballo tiya ballo ya ballo tiya ballo ya ballo tiya ballo ya ballo tiya ballo tiya ballo ya ballo tiya ballo tiya ballo ya ballo tiya Carrera godanti kamalenga naga asindaalachuu kana mana kana manni reefuu si gadhiisa mana warra asindaalachuu jaama asindaalachuu jechuun nama seenaa ta'e qabu seenaan keessan qabdu gana seenaa filima waa'ee isaarraa daleena dokumantarii hunda daleenaa jechuun warra seenaa asindaalachuu dhaloonni kun dhaloota seenaa dalagu ta'uu qaba dhaloota seenaa isaa qoratee yookaan ammoo uummataan gahu hawaasa isaatiin asindaalachuu namni beekne jedhu gaa shariifkaaleettii fi wootaritti gaafa uummata Oromoodhaa irratti hidhachanii haaloo daawwee walliste san sirnii duratti kadhabne wareegee ture saniifuu rabbiin jannataan haa qananiisu jannatal firdoos rabbi haa kennuufi inshaallah nu faana turan afeeraa keenya magaalaa Laangee kun asumaan gijee dabarre kanatti ejersuruufaatii yommuu goggorree magaalaatii jechuun jaarraa abbaa gadaa TV elamoo qilxuudhaan namni yeroo duraatiif rasaasa dhe'iisa gaa ichi dhalatanii jechuudhaan nu faana turan afeeraa keenya. Si balleesse yaa shurraabee nan ijaaranniigu yaa shurraabee mana koo jabeesse roobe kafti sun chanfeedha roobe hange keessan baatu roobe farda bitachuudha roobe isa goota baatu roobe kafti sun chanfeedha roobe hange keessan baatu roobe farda bitachuudha roobe isa goota baatu. Maratukan, ani maratukan, ati maratukan, ani maratukan, ani maratukan, ati maratukan, ani maratukan, ati maratukan. Nyagazi tangena, sitinkan, ani maratukan, ati maratukan, ani maratukan, ati maratukan, ani maratukan, ani maratukan, ati maratukan, ani maratukan, ati maratukan. Ani maratukan, ati maratukan, ani maratukan, ati maratukan, ani maratukan, ati maratukan, ani maratukan, ati maratukan. Otoo nama yaabadde bu'uura konkoree gagarmaamsisa otoo nama yaabadde bu'uura konkoree gagarmaamsisa harka dhaba koo malee shantaman bitee torba nyaachisa harka dhaba koo malee shantaman bitee torba nyaachisa harka dhabni maal godha gambadii yamtuu egaa inni deemaa bullee amma rafaa keenya jira amma arriba rafee tira haraa kana deemaa bullee faana tura uffata illee jijjiiran uffata musliimaa waan inni dhagee jiru fuula dhiqadhee magaalaa illee isin daawwachiisa ni turan afeeranii akkasii ammaan tana gabbaaneetti rahaa godhuu deemna magaalaa Finfinnee tana keessa isin daawwachiifna magaalaa Finfinnee gaa hedduu bareeddi saniifuu kun ammaan tana qaama dhiqadheetiin uffata jijjiiradhee dadhabbii sanarraa akkasitti deemu jira
gabbaddeetiin nuti barraa ka'eewu akkasii daawwattoota keenya haadha kaanus rabbi nagaan haa fidu. Amma boolee bulbulaarraa gara boolee Mikaa'el deemaa jira. Karaan isaanis hedduu bareedaadha. Asuma daandii xayyaaraa internaashinaal moggaa jira gamoon kana xayyaarri nu gubbaa barari'a. Akkasii amma deemneeti fataraas nyaannee ciree achi booda akkasitti magaalaa Finfinnee keessatti akka filamu. Isin agarsiifne viidiyoon nu faana turaan affeerraa keenya isinummaan affeerraa kun xayyaara sagalee isaa dhaga'uu jirtanii amma abbaa akkasii gaa haala kaanus rabbi nagaan haa fidu du'aa godhaa inshallah. Saniifuu siyyoo yaa kun amma nyaata nyaachuu jirra jaalawwan kiyyaa wajjin osoo lagarree jirra awweessu akka beeku safi minneen maas diimisi tokko nan jedhe nama minneen diimisi yesu bilaa qomaa arge subhaanallah gurraacha jechuun gurraacha san ta'e finfinnee nama gurraacha ta'e anammoo isa inni ammoo ni diimata warra biyya kana baay'ee beekan inni qabu dhufe ni gurraachun ni baraka beeta baraketi ni baraka ani mon baraku beeta geti sami la leti chilale tasgabay be duran sibale isalla duran sibale isalla ay tu sambora wala namne ko gadi bare sa wajira isan kanara dalagani beeta garu mal kono da amera barate amma barre bro kono biya sami ma su daga biya su bare ne wallahi Iro guyan dukkanan kun dabre guyan ifan ifage tuman ne wallahi kasinje inshallah bismillah ifanje galim to waysen te na ci aw ko to jira galim to jira hesan ko dan raga ko dan malo mesha gututti yala wuro mesha gutu wan dollar ko ha dollar ko abrimo ni wallahi aye Malik namni yoo bartee guddinarra jiru fatana hedduu qunnamaachu garuu namni hanga lubbuun jiru abdii cufees hanga fedhe guyyaa yoos dukkanaa hanga fedhe rakkana keessa buute akkuma gartee halkan bari'utti sibiila abdii muratin sosoy garuu hin taa'in sosoy anamma akaawuntiin jedhuuwwan garuu akkanuma gartee miiliyoona baankii qabatin fataa jira biriin dhufaa sistema bareetiin jira amma birrii kanaan jira malee sistema guutuu bareetiin jira namni direct biyya fedhe dhaanna dawwalee maaliin dalagaraan jee kanaan sibaas kun simbaasu ittiin himachuu Coach Life ni taate jechuudha. Coach Life ni taate. Coach Life. Leenjisaa jiru jechuudha. Akkasii yesu biraa jechuun kan nama addaati. Ammaan tana laagana keenya nyaanneeti. Ammaan tana illee cireelee nyaannee garuu laagana nyaannee amma. Asitti magaalaa Finfinnee takkaa bilamu isin garsiifnaa nu faana turaan affeerraa keenya. Hamzaatoo maal jettee? Maal Itoophiyaa ramnu? Lakki Itoophiyaa miti. Jireenya magaalatti waa Itoophiyaa kan hin jiru. Alhamdulillah. Aadde ngana gahee rakkoon nu mudanne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah itti lagaa. Allah isee. Attuun hin nanne rakkoon. Silaa seetti bareedaa ture. Leenjii bira. Haasaniif hin jeera. Garuu nama durraa leenjii biroochi jira. Nama hatamirraa leenjii biroodha. Nama waa hedduun harka waan ta'eef jecha. Allah maaya yeroo hunda rabbiin na wajji jira. Wanni nama aarsaa garuu hattuu biroo firaa taati nama qiyyettee fiddeessitu. Nama malbeet hattuu nasi tooftaa hedduu qaba. Si dhiyaatee namni asii guddoo ni tolchu. Tabayyanitu. Hattuu firaa duumata as keessa. Hattuu firaa duumata garuu hattuu firaa firaan eedu beekan. Hattuu tan firaa eedu. Hattuu firaa eedu. Sojiin taa'eetti dalagaa ta'e baree hoggaati gabbaatti hoggaati hunda kanneen dhufes duuba seena. Hedduu nama gaddisiisa. Wal jajjabeessuun bareedaadha. Wal guddisuun bareedaadha. Nu faana tura. Namni keenya kan jirtu. Biyya biratti baqachuurra wallahi Finfinnee kana baqattee ministeerota dheedee yeroo muraasa gartee gamoo ijaarrataa jechuudha. Garuu waa hundaaf hin jarjarinaadha. Waa hunda keessatti soodeemaadha, waliif obsaadha, waliif abbooma kanas hin jaadha. Galatoomaa. Akkasii gaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtan.
akkasuma waati arramitti namni siree kun balaa kana mandu saamte moo Ajaa'ibni mee viidiyoo ilaalanii uummanni komentii haa godhani nama nyaata. mee komentii godha nama akka gaarii nyaata Nama nyaata komentii baa nganaabe jechaa dubbiin ummeessaa wanta bira jira maashaallah sirraa jennee jira I'm joking Eega viidiyoo laaltan booda gartan moosa. Lakki Anyaachuu tana viidiyoo lakki amma viidiyoo eega siqa viidiyoo laallee mi achi gartee jechuun kan haadhii jechuun hin taatu beekte dubbii ijoolleen waan harkaa taate dubbii gaafa ijoollee takka naga dhagisee namni isaame. Akkasii qabate harka qabanii suuta nyaadhu akkasii maashaallah saniif hojjumtoota furdiftoota keenya eegaa mustariyaa simachuuf Finfinnee jirra. Finfinneen tun biyya hedduu namaa taatu. Keessattuu Hamza ati faana atis ni deematta. Gizeen qofa shaniin as ta'a. Yeessuu Gizeen gadda qees hin gurraacha moo gizeen ol dhufanii deemadda. Maali qooyi garuu Anuu jiraatu dhis Finfinneen tun haa jiraatu. Hedduu maaliif ni beektaa? Wanni diimatanii waan biraa osoo hin ta'in qulqullina qabdi. Lafaa qulqulluu. Bakka ati deemtus bakka sammuun deessisu ijaarummaa rahaa sayyaa wannoo haamtu sin argitu. Waan bakka sammuun waa'ee guddinaa malee yaaddummaa sasitti. Cingeen hin jirtu. Akkasii mustariyaa simachaa jirra. Akka gaarii simachuuf deemna gaarraan tana. Dhufu jirtu ishiin. Anis elgadda eda qaatiraa buleetiin amma uffata jijjiiradhee karaa deemaa turre qaatiraa bulee uffata jijjiiradhee akkanatti magaalaa dhaqee magaalaarraa ol deebinee amma mana Luis Waziiri jirra. Akkasii akka bareedatti simachuu deemna. Nu faana turaan afeerraa keenya viidiyoon keenya kanarraan tana asumarratti raawwata hanga mustariyaan dhuftu hawwiidha yookaan kan nama gurguuti nutu eegu jirra isinis eeggadda waan ta'ume hojii ilaalla afeerraa keenya horaa bulaa deebanaa hanga viidiyoo biraa wal agarratti subscribe godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilalliqaa.